Jirra jirtu akkam naga fayyaa keessanii ilmaan Oromoo as keessa jirtu sheer walii godhaa waliin gahatii sagantaa keenya guyyaadhaa keessumaanuyyuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti kan dubbannu dhimmi waloo Oromiyaa fi Oromoo irratti kan dubbannu ammoo akkuma beekamutti ummanni keenya yeroo ammaa kana maalirra jirra qabsoon keessumaanuyyuu ummata keenya yeroo ammaa maalitti jirti haalli ammoo ummanni Oromootti jiru hoo maali kara kibbaarraa ammoo lolli deemaa jiru kun yookiin ammoo taateen deemu kun hoo maal fakkaataallee ka irraa laallu ta'a keessaan ummanni keenya yeroo ammaa kana daasporaan maal irra jirti maal irra jirraalleen gaafii kiyya kan jalqabaatiin keessaan hayyoonni Oromoo mataa jennee nuti qabnu ammaa kana maalitti jiran kana yoo jennu ammoo keessaan ummanni keenya sagaleen ergaa ammaa kanatti ummata Oromoo barbaachisu ummanni Oromoo daasporaan xiqqaa fi guddaan akka walirra beekuun yeroo ammaa kana maal dalagaa jirra keessaan feesbuukii yeroo ammaa kanatti adabbii waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo waboo jedhuun namoota hedduu adabaas jira nus adabeetis jira ummanni keenya yoo kanarratti miliyoona 60 ka jennu kun gaafa rafanii namni miliyoona muraasni ummata keenya irratti feesbuukii cufu yuutuubii cufu kallattiin ubaanu hundaan nurratti cufuu danda'u daasporaa biyyoota alaa keessa keessumaanuyyuu ummata USA keessa jiru daasporaa USA keessa jiru dhaabbanni FB dha yookiin ammoo Facebookaa yeroo ammaa kanatti Ameerikaa keessa jira eenyus ni beekna eenyus ni beektan haa ta'u daasporaan biyya yookiin ammoo Ameerikaa keessa jirtan osoon isin achi keessa jirtan ummata keenya irratti akka Facebookiin hin dalanne yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo akka hin jajjabeessine kan gochaa jiran nafxanyaa yookiin amaarri ammaa kanatti isin wajjin osoo hin jiran isin wajjin osoo hin taane osoo ummanni Oromoo biyya keessatti lubbuu ofii baasee kennaa jiru keenya yeroon ammaa kan rafanii miti yeroon ammaa kan qabsaayan yeroon ammaa ammoo tuyyuu yeroo ummanni xumurarra ga'uuf ga'e ummanni keenya baroota darbe keessa yookiin ammoo tu jarraa 20ffaa keessallee ummanni keenya rakkoma bu'a jarraa 21ffaa kana keessallee rakkoma bu'a maaliif jennaan ofii wal bildhachuu ofii wal hubachuu dhabuun yeroo hundaa nuti akkuma Oromoon mammaakee ittiin fayyadamuu dhabe eegee fi gaabbiin duuba ooltii Oromoon mammaakuu sanitti nuti booddee kennatti gaggaabbina maaliif waan dura hojjetamu qabu osoo hin hojjetin wantu qophaa'amuu qabu osoo hin qophaa'in maaltu na dhibe maaltu na rakkisee irratti osoo walitti ilaallu ammaa kana battinnayaa jirra yoo kana isin jedhu osoo daasporaan biyya alaa keessa jiru feesbuukiin ummata Oromoo irratti waraana adda bilisummaa Oromoo jettee yoo kabarreessitu taate si adabu keessa jirra jechuudha namni miliyoona meeqa osoo hin jiru hayyoota meeqa profeesaroonni meeqa osoo hin jiru lakkoofsa bichaaf maaliif isin fayyadna namni barate tokko yoo an barate sanii yoo ummata fayyadee kan profeesarummaan isaa yookiin doktorummaan isaa yookiin injiranummaan isaa kan ummata isaatiif hin taane faayidaan qabu namni tokko yoo barate ummataaf yoo barate yoo fi sammuu isaatiif qofa barate faayidaan qabu maaliif ummata yoo tajaajilin hiikan qabu jechuudha hayyoonni keenya kan biyyoota garaagaraa keessa jirtan maalitti jirtu ammaa kana Facebookaan taanaan YouTubein taanaan maaliin taanaan yeroo ammaa kana kan waa'ee Oromoo irratti adabbiin kennamaa jiru waa'ee Oromoo irratti kan cufamaa jiru Oromoo bichaadha kan biyya san keessatti waraana geggeessaa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo jajjabee qofatu ammaa kana tarkaanfii fudhachaa jira waraana biyya san keessa geggeessaa jira osoon biyyoonni meeqa geggeessan ummata keenya irratti ammoo feesbuukiin akka cufamu yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo jettee yoo kabarreessitu taate akka sirratti ugguramu kan godhamaa jiruuf dadhabbinna ummata keenya keessaan daasporaa biyyoota Ameerikaa keessa jirtaniiti warri Ameerikaa keessa jirtan jirra jechuun maal faayidaa qaba jirraan gaafa xiiqii yoon jiraatin Oromummaan kee qiliyaa seenuu jedheetiin ilaalaani hayyummaan keetis akkasuma hayyoonni meeqa namoonni kabanyu namoonni hedduu jaalannu namoonni ammoo biyya tanaaf biyya teenya saniif furmaata biyya sanii ta'uu danda'ani jennee ilaallu har'a osoo isin teessan feesbuukii adabuun feesbuukii waa'ee Oromoo irratti hojjetu adabuun waan salphina guddaadha jedheetiin ilaala keessumaanuyyuu warroonni Ameerikaa keessa jirtaniif
Itti aansuun ammoo ummanni keenya kan biyyoota garaagaraa keessa jirru maal gochuu qabna? Qabsoon nuti gochaa jirru kun gahaadha. Yeroo ammaa kanatti yeroo ummanni waraanaan afaan qawweetiin wal warwaachisaa jiru kanatti ummanni Oromoo hoo maalitti jira? Kallattii maalii qabate? Kallattii Oromoon qabate illee irraa jaamsoo deemanii jiran already. Jawaar Mohammad hidhanii jiran. Nafxanyaan wal gurmeessitee osoo Oromoon teessu jechuudha. Osoo Oromoon afaan Oromoo dubbatte fooxa labaashii ummata Oromoo gantee koofiyaa labaashii galte. Warri fooxa labaashii yookiin gaabi labaashiin ilmaan abbaa gadaati jedhanii ummata Oromoo shawwadanii sobanii diina wajjin Oromootti dhaabbatanii Jawaar Mohammad qeleenxoo kaayan, Baqqalaa Garbaa qeleenxoo kaayan, Hamzaa Booranaa qeleenxoo kaayan. Hardhallee osoo akkanatti eenyu qabsoo Oromoo akka jabaate arginaan waraan adda bilisummaa Oromoo qeleenxoo danda'an ka Feesbuukaa kaayanii jechuudha. Jawaarii maali boottan? Waraanni dheengadda saba Oromootiif lubbuu ofii waan ofii qabu kenne hardha ugguramee jira. Hadha hidhaa jalqabaa seenee jira. Gaafa hidhaa jalqabaa seenu daasporaan ni ilaala chaw jedhee callisa. Kun dadhabbina hayyoota Oromoo keessaan daasporaa jiraniiti. Warri daasporaa hayyuu jedhee maqaa of waamu tokkoon kee hayyummaa wayii hin qabdu. Yoo saba Oromootiif daladde yoo saba keetiif taate hayyummaan kee ka beekamu. Ustee teessee jaartii kee wajjin dalagaa ta'e wajjin yoo kadeemtu ta'e immoo sabaaf dhaabbadhee moodantaa jireenya kiyyaatiif dhaabbadhee keessatti of laale akka daawwiteetti jechuudha. Dhugaa walitti dubbachuun gaarii. Namni anaa waa godhu hin jiru, namni isinii waa godhu hin jiru. Garuu dhugaa Oromummaatiif dhugaa Oromoo irratti ammoo haqa walitti dubbachuun dhugaa jirtu. Eenyus eenyuuf gadi miti jechuudha. Ummanni Oromoo yoo akkuma warra Jawaariin gurgurate yookiin ammoo gaabila baashiisaniif ta'e malee warruma gaabila baashiitiif warra gaabila baashii wajjin horra deemu yoo ta'e malee horri dhugaaf dhaabbatu ummata Oromoo wajjin dhaabbadhaa hadhaa kana waan qaanyii woboo jettee barreessuun adabbii ta'e. Woboo jettee barreessuun adabbii ta'e. Kana booda Oromoo jettee barreessuunis adabbii ta'a jechuudha. Maqaa ilmaan Oromoo qabdu hunda irratti adabbiin ganaa dhufaa jechuudha tokko tokkoon. Dantaan har'a jennu kun feetu deeggari feetun deeggarin garuu maal osoon Oromoon miliyoona 60 jennee of lakkoofnu osoon namni miliyoonni Oromiyaan xiqqaa jennee xiqqoo jennee achi keessa jiran maaliif ummanni Oromoo har'a waan takka qabu Jawaariin taanaan kennin eegalle rafne bakka dantaa isaati dantaa ofiitiif qabsaa'ee fakkaata Jawaar akkanatti amma already kanaaf mee namoota as yaama osoon guyyaa san wareegamne yookiin qabsoofne hadha gowwaan nutti hin baatu jedhe Amiin Hussein dhugaadha. Osoon jalqaba yeroo ammaa kanatti ummanni keenya dammaqee rakkoon amma deemtu kun Jawaariin hidhuun kun Oromoo salphisuun kun hin dhuftu. Har'a ammoo waan isin ajaa'ibu keessatti yeroo ummanni Oromoo salphachaa jirutti, yeroo ummanni Oromoo rakkachaa jirutti, yeroo ummanni Oromoo biyya keessa qeerroof qarreen Amaaraaf jettee lubbuu ofii kennaa jirtu kanatti ammoo Amaarri yeroo ammaa kanatti ammoo ummata Oromoo irratti dalagaa jirti jechuudha. Isiniif rafaan jirtu. Kara kaaniin obboleeyyan keenya waraanatti oofaa kara kaaniin asiin as bahanii ummata keenya fixaa hubadhu mee Oromoo mee hubadhu Oromoon mataa qabdu. Oromoo shokolaataa miti. Oromoo gaabila baashii miti dhugaa waliin dubbachuuf. Oromoo gaabila baashii miti.
Oromoon dhugaa kamataa qabdu yaadi laali. Asiin ilmaan kee waraanatti oofani. Asiin wanta ati Oromoof daaladdu sirra cufani. Asiin adabbii si kennani. Asiin qeleenxoo buusani. Fi yaadadhaa. Namni kun nama kaan tokkollee tuqaan jiru jechaan illee jiru already. Namoonni isiniin jechaa jiru hayyoota Oromoo. Hayyoota Oromoo. Keessaan diaspora. Warri biyya keessaa barre komisareenyaadha dhaabbatee jira. Ammallee kun gaabala baashii ta'ee jira. Warri gaabala baashii osoo hin taane warri ammaa kana dhimma waraana adda bilisummaa Oromoo irratti waboo jettee barreessuun adabbii ta'e. Adabbii feesbuukaa ta'e. Qeleenxoo jalqabaa seensisanii jiranii jechuudha osoo taa'aa jiru. Diasporaan ammallee raftanii dammaqi diaspora. Dammaqi diaspora. Qabsoo Oromootiif dhugaa hin qabsoofta. Uummata Oromootiif dhugaa hin qabsoofta. Tanaan aarsaa barbaachisu waan barbaachisu ammaa kana kennuun isinirraa nurraa barbaachisa. Oromoon akkas ta'e asin ilmaan keessan gabbaraa. Asin ilmaan gaabila baasheen warroonni gaabila baashonni haayikoppiin Oromoodha. Guuranii ilmaan Oromoo kun qeleenxoo jira. Kun ammoo gubbaa kanatti gaabila baashii ta'ee jira. Warri biyyaa jechuudha. Ummanni keenya yeroo ammaa kana Facebookii kun kanu adabaa jiru sababa diasporaa dadhabbina diasporaati. Dadhabbinni diasporaa Facebookii adabsiisu eegalchiisee jira. Waa'ee Oromootiif ummata qabsaa'u yookiin ummata lubbuu ofii kenna irratti adabbii kennu jechuun waan ulfaataadha. Diasporaan keessatti of ilaali. Keessatti hayyoonni Oromoo keessumaaniyyuu Minisootaa fi akkasuma Oromiyaa xiqqoo keessa jirtan yeroon dirqama keessan baatan hiriira waajjira Facebookaa irratti baatanii dhaabbata Facebookaa hubachiisuu danda'u yeroon qabdan yeroo ammaa tanaa jechuudha. Yeroon ammaan tun yeroo ummanni keenya dammaquu qabu, yeroo ummanni keenya of laaluu qabu, yeroo ummanni keenya ammallee waan kana irratti hojjechuu qabu. Wanti Oromoo hafee waraana kana malee waan jiran Jawaariin taatu qeleenxoo buusee jira ummanni keenya. Qeleenxoo buusee biraa rafee dhaqa. Gaabila baashonni waan barbaadan argatanii lilli hoteelii galanii nyaachaa jiran kun ammoo mana bitate kun makiinaa bitate akka jireenya ofiititti maslahaa godhateetis jira jechuudha. Oromoon ani Oromoo jettu ammoo garuu Jawaariin qeleenxoo keettee waraana adda bilisummaa Oromoo yoo ummanni social media kanarratti gargaaru yookiin ammoo waraanaa jajjabeessu hin dubbatin yookiin waa'ee dhimma isaanii hin dubbatin akka baalaansiin waraanichaas du'aa deemu dhokachaa deemu ofitti dhugaa jirtu himi. Dhugaa ofitti jirtu kana yoo ofitti himte immoo qabsoo kanaaf dhaabbachuun kan kee hayyummaan uummata Oromootiif qabdus uummata Oromoo biratti yeroon fudhatama argatamu yeroo kana.